Salamoon Afoorqin jedhama. Dursaa garee kilabii kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Mukaxurriiti. Taphni tapha xumuraas ta'uu isaatirraa kan ka'e tapha baay'ee hawwataa ture. Nus tapharraa kana 3-2 mo'amne. Mo'amuu qofa osoo hin taane taphni ture garuu tapha baay'ee hawwataadha. Kanarraa ka'eetoo morkiin dorgommiin asitti gaggeeffame kun taphuma kana qofa osoo hin taane taphoonni hanga onaatti gaggeeffamu hundi isaaniitu istaandaardii isaanii kan eeggatanii fi hawwataa turan jechaadha. Kanaaf nutis akka kilaba keenyatti sochii marsaa tokkoffaa kana keessatti sochii gaarii keessa turre hanqinoota muraasa qabaannus isa marsaa lammaffaa irratti sirreeffannee kan dhufnu ta'a jechaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf haalli nuti qophii itti goonetii fi istaandaardiin liigichaa bara kan nuti haaraadha garanatti kan dhufne dorgommii kanaaf haaraadha. Haaraa ta'uu keenyarraa kan ka'e gaaffiiwwan baay'ee qabna hanqina baay'ee qabna jechaadha. Kanaaf marsaa tokkoffaa kanarraa muuxannoo fudhanneetoo marsaa lammaffaa irratti tiimii keenya sirreessineetoo xiqqaate morkii sattaanuuf deemuudhaaf hojjenna waan ta'eef ammarraa calqabneetoo bakka gaaffiiwwan qabnu hunda isaa laallachaa jirra jechaadha. Ispeeshaalii keessayyuu toora fuula fuulduraa irratti goorii iskoor gochuu irratti gaaffii guddaa jira. Lammaffaa toora ittisaa irrattis gaaffii qabna. Kana hundumaa fudhanneetoo marsaa lammaffaa yeroo ji'a lamaan qabnu kana keessatti tiimii morkataa ta'u ijaaruudhaaf ammarraa calqabnee hojjechaa jirra. Dorgommiiwwan bakka adda addaatti deeman ijoollee fit gochuu danda'an finneetoo marsaa lammaffaatti garee baay'ee morkataa ta'uu fi waan amma qabxii marsaa tokkoffaa keessatti ganne kan marsaa lammaffaa keessatti cimnee hojjenneetoo qabxii kana ol finneetoo isa liigii dorgommii biyyaalessaatiif deemuudhaaf hojjenna jechaadha. Marsaa lammaffaa keessatti karoora guddaa qabna nuti. Inni liigii biyyaalessaa hawaasa irratti gaggeeffamee fi kun gonkumaa walitti dhufu kun baay'ee sadarkaa Premier League biyyaatti dorgommii motiveeshinii achi jiru santu asittis mul'achaa jira. Gara deeggartootaatiin hojjettee dirree keessatti sochii jiru ilaalte amma taphootuma Premier League Itoophiyaa irratti gaggeeffama gooliin baay'ee hin galan. Hoggaa laaltu kun garuu wal morkiin jiru mataa isaatiin baay'ee ulfaataadha jechaadha. Nuti akkatti eegnee dhufne qophiin nuti goones marsaa tokkoffaa keessatti akkaataa istaandaardii liigichaa sadarkaa kanatti hin eegne. Kanarraa kaanetoo kufaatii keessa seennee isa marsaa lammaffaa baatii bitooteessaa gaggeeffamu keessatti garuu tiimii garee kana bakka bu'eetoo sochii guddaa gochuu danda'u fi istaandaardii liigichaa faana deemuu danda'u ijaaruudhaaf ammarraa calqabnee hojjechaa jirra jechaadha. Astaawaa keenya qofa osoo hin taane ijoollee bakka adda addaatti finnee amma hojjechaa jirra. Isa taandotti baay'ee karaa gaarii ta'een tiimii morkataa dorgommii kanaaf baay'ee cimaa ta'e ijaarra jechaadha. Qabxii dhufeef bu'aa dhufeef duraan dursa dhiifama gaafanna uummata magaalaa Mukaxurrii fi deeggartoota magaalaa kilabii kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Mukaxurrii bakka adda addaa ta'anii hordofaa jiraniif bu'aa dhufeef qabxii dhufeef dhiifama gaafachaa marsaa lammaffaatti deeggarsa isaanii faana cimnee hojjenneetoo garee morkataa akka ijaarru ammarraa calqabanii akka abdiidhaan nu eeggatan dhaamsa dabarsaaf. Dursa as dhufuu keenyaan dura nuun jedhamaa turee fi wanni nutti himamaa ture gonkumayyuu waliin argu jechaadha. Rakkoo jira of eegaadha maaliif dorgommiin kun achitti kenname mataa isaatiin waa baay'ee nuun jedhamaa ture jechaadha. Shakkiidhaan nu sodaachaa dhufne jechaadha. Garuu gaafa as geenye wanni nuun jedhamaa turee fi wanni haasamaa turee fi piraaktikal qabatamaadhaan magaalaa Naqqamtee keessa jiru waa takka walitti hin dhufu. Biyya nagaa namni halkanii guyyaa deemee hojjetatee nageenya biyya nagaan kana dura itti boora'ee fakkaatu jechaadha. Biyya nagaa waggaa guutuu ture fakkaata jechaadha. Kanaaf Naqqamtee biyya nagaadha. Nageenyi ishii tasgabbaa'ee uummanni sabaaf sablammoonni adda addaa magaalaa kana keessatti wal kabajee itti wal jiraachaa jiru. Sirni daldalaa mataa isaatiin ho'aadha gizee ilaallu jechaadha. Rakkoon nageenyaa waggoota dheeraaf asitti boora'ee fakkaatu waan ta'eef magaalaa nageenyi keessatti dagaagee waan ta'eef kana uummanni bakka adda addaa jiru sodaa qabu kanumaan laaleetoo fuulduratti dorgommiiwwan adda addaatti as dhufa waan jedhu abdiin qaba waan ta'eef waa takka oduu nu mudatiin koshitaan tokko doomaan dhagaamin dorgommii kana xumurre jechaadha. Inni biraa deeggartoonni mataa isaatiin deeggartoota kubbaa miilaa jaalatan jaalala ispoortii qaban garee hundaafuu ganama ba'anii galgala asii galan waan ta'eef uummata magaalaa Naqqamtee fi naannoo isheetiif galata guddaa qabna. Maqaa kilaba bulchiinsa magaalaa Mukaxurriitiif galata guddaa isaaniif galchina. Fuulduratti carraa arganneen gaafas dhufnee bakka deemnettis ambaasaaddara uummata magaalaa kanaa ta'anii hojjechuudhaaf waadaa gallaa jechaadha.